Ergaa kana namoonni daa'ima manaa qabdan sirriitti dhaggeeffadha. Akkasumas immoo namoota beektanii fi firoota keessan daa'imman qabaniif sheer naa godhaa. Maqaan kiyya Dr. Haaromsaan jedhama. Egaa har'a kan laallu wantoota daa'imman bira dhiisnee deemuu qabne akkasumas immoo iddoo daa'imman jiranitti wantoota gochuu qabnee fi wantoota daa'imman fuulduratti dhiisuu qabne. Akkuma beekamu daa'imman sadarkaa guddina irraa kan ta'e daa'imman sassuu garagaraa jiran wantoota isaan miidhuu wantoota isaan fayyadu waan hin beekneef wantoota argachuu qaban wantoota immoo isaan fuuldura jiru fuudhuudhaan tuttuquudhaan akkasumas sochii yeroo garagaraa taasisanii daa'imman miidhaa salphaatii fi akkasumas haga lubbuu geessisuutti miidhaan irra ga'uu danda'a jechuudha. Kanaaf wantoota daa'imman fuuldura yookiin immoo daa'imman biratti dhiisuu deemuu hin qabne maal fa'a? Tokkoffaa wantoota qara qaban albee, cuubee fi kanneen biroo daa'imman fuulduratti dhiisnee deemuu qabna. Daa'imman kun fuudhanii wantoota qara kana miidhaa ofirra geessisuu fi akkasumas immoo daa'imman isaan jiranirrallee miidhaa geessisuu danda'u. Inni lammaffaa irratti wantoota dhukaafaman kanneen akka qawwee fi akkasumas immoo wantoota dhukaafaman kamiyyuu jechuudha. Daa'imman kun fuudhanii ofirras namoota naannoo san jiran akkasumas immoo ijoollee biraatirrallee meeshaa naannoo san jiru irrattillee miidhaa waan geessisuu danda'aniif kanas wantoota dhukaafaman kanas daa'imman bira akka hin geenye yookiin iddoo daa'imman hin geenye gochuu qabna. Inni biraa maalidha? Ibiddaa fi akkasumas wantoota boba'uu danda'u akka salphaatti boba'uu danda'u jechuudha. Ibidda naannoo ibidda jiru istoofis ta'uu danda'a wantoota nama gubuu danda'an biratti daa'ima dhiisnee hin qabnu yookiin daa'ima san sa'aatii muraasaafis daqiiqaa muraasaaf dhiifnee deemuu qabna. Kunis maalidha? Daa'imman kun deemanii tuttuquu danda'u jechuudha. Yoo kasala irra jiru ta'e kasala san tuqanii wantoota irra jiru san ofirratti jissuu danda'u. Inni biraa immoo ibidda san qabuudhaan miidhaa ofirraan geessisuu danda'u. Kanaaf wantoota boba'uu danda'u akkasumas immoo wantoota ibidda qabsiisuu danda'an biras daa'ima keenya yeroo muraasaaf illee daqiiqaa muraasaaf dhiifnee deemuu qabna. Inni biraa alkoolii fi akkasumas wantoota dhugaatii garaagaraa daa'imman biratti dhiisnee deemuu danda'u. Akkuma jalqaba deemu daa'imman wantoota isa miidhanii fi wantoota isaan hin miine adda baasanii waan beekuu hin dandeenyeef alkoolii kana dhuganii wantoota dhugaatii birootis dhuganii miidhaan irra ga'uu danda'a. Miidhaan kunis immoo haga salphaadhaa haga lubbuu baasutti waan geessisuu danda'uuf kanaaf alkoolii fi dhugaatiiwwan kanneenis naannoo daa'imman jiranirraa fageessuu qabna. Naannoo isaan argachuu hin dandeenye ol kaa'uu qabna. Inni biraa wantoota araada nama qabsiisan kanneen akka alkoolii ta'e kanneen akka sijaaraa akkasumas wantoota araada nama qabsiisa jennee yaadnu kan namoota kan akka daa'imman keenya fayyadamuu hin barbaanne jechuudha. Kana wanti araadni kamiyyuu daa'immaniif hin eeyyamamu. Kanaaf iddoo haala kamiinuu daa'imman kun araada kan akka hin arganne gochuu qabna. Kunis maalidha? Daa'imman akkuma isiniin jedhe daa'imman yoo nama fayyadamuu argan yoo nama araada kana yoo kan argatan ta'e fayyadamanii miidhaan irra geessisuu danda'a. Daa'imman kun akka araada kana irraa argachuu danda'an qofa gochuu osoo hin ta'in maalidha? Daa'imman afootti araada garagaraa fayyadamuun hin barbaachisu. Kunis maalidha? Wantoota maatiin keenya wantoota daa'imman isin gootan laalanii daa'imman keessan daa'imman isin laala sun wantoota san irra deebi'anii akka gaariitti fudhatanii gochuu waan danda'aniif araadaa fi wantoota hin taane kan daa'imman keessan fuulduratti gochuu hin qabdan. Inni biraa qorichoota namoota mana jiranii fi dhukkubsatanii kan yeroo darbee kennamuu fi akkasumas immoo kan walitti fufiinsaaf kennamu dhibee garagaraatiif kennamu jechuudha. Qoricha kana daa'imman afur gochuu hin qabnu qorichoota kanneenis jechuudha. Kunis maalidha? Qorichi kun yaalaaf kan fayyadudha. Haa ta'uudha hammisaa barbaachisuu fi akkasumas immoo namoota kennamu namarraa garagara ta'uu danda'a. Haalli qorichi kun itti kennamus nama biraatirratti balaa geessisuu danda'a. Keessattuu daa'imman isaanii hammi isaanii xiqqaa waan ta'eef qorichi kamiyyuu miidhaa irraa geessisuu danda'a. Daa'imman kun waan isaan fayyaduu fi waan isaan miidhu waan hin beekneef adeemsuma namootuma mana keessa jiranii qoricha kana fayyadaman laaluudhaan qoricha kana fudhatanii miidhaan akkuma jalqaba isiniin jedhe miidhaa haga lubbuu isaan geessisuu danda'a. Inni biraa maalidha? Daa'imman karaa irratti akkasumas immoo balaaf saaxiluu iddoo danda'aman irratti geessuu hin qabnu. Fakkeenyaaf daa'imman karaa irratti iddoo ba'anii akka taphatan gochuu hin qabnu. Kunis maalidha? Balaa tiraafikaa garagaraatiif saaxilamuu danda'u. Inni biraa daa'imman lafa tabbaa yookiin wanta ol ka'aa ta'e irra tokko gochuu hin qabnu. Keessattuu amma keenya mana keessa soo jiraannu soofaa, wombarii, teebilii garagaraati irra goonee daa'imman keenya yeroodhaaf sakandii muraasaafis deemuu hin qabnu. Kunis maalidha? Daa'imman akkuma isiniin jedhe sosochii godhanii wanta ol ka'aa irraa kufuudhaan miidhaan irra ga'uu danda'a. Kanaaf haga danda'ame wantoota ol ka'an kanarraa gochuu hin qabdan. Yoo bira hin jiraanne hoos to'annaa daa'imman keessa sun to'annaa keessan jala hin jiraanne ta'e wantoota ol ka'aa kanarra tabbas ta'ee wantoota wombaris teessos ta'e wantoota garagaraa bira goonee deemuu hin qabnu. Inni biraa boolla bishaan kuufatee jiru yookiin boolla iddoo daa'imman jiru irratti dhiisnee hin deemnu. Iddoo boolla jiru jechuudha. Boolla kamiyyuu haa ta'u kan bishaan qabuu fi kan bishaan hin qabnes jechuudha. Dhangalaas ta'e bishaaniin alas dhangala'aa biraa ta'e jechuudha. Kunis maalidha? Daa'imman
boolla sanitti baduudhaan miidhaan irra ga'uu danda'a. Inni bira marsaalee hawaasaa televezyiinii akkasumas miidiyaalee garaagaraa daa'immaniif irratti miidhaa geessisuu danda'u. Haala guddina isaanii yaada isaanii jijjiiruu danda'u. Wantoota ilaalcha isaanii jijjiiruu danda'u jedhamee yaadda. Fakkeenyaaf miidiyaalee hawaasaa yeroo kan quunnamtii saalaa agarsiisan fi wantoota jechoota babbadaa jechoota daa'immaniif ta'an jechoota hin taane irra deddeebi'an agarsiisan ta'anna daa'imman kun akka aksas hin goone akka hin arganne gochuudhaan daa'imman kun guddina isaanii irrattis akkasumas immoo ilaalcha qaban isaanii irratti rakkoo akka hin uumneef daa'imman kanneen marsaalee hawaasaa akkasumas miidiyaalee kanneen irraa fageessuu qabna. Maalidhaa daa'imman keenya konkolaataa keessatti dhiifnee hin qabnu. Keessattuu konkolaataa banamaa konkolaataa furtuun irra jiruu fi akkasumas immoo daa'imman keenya konkolaataa furtuu qabu akka hin arganne yookiin keessattis tokko konkolaataa banamaa keessatti dhiifnee hin qabnu. Daa'imman sun yoo abbaan isaanii yoo haati isaanii kan oofan ta'e daa'imman sun isaan laalanii wanta isaan miidhuu fi akkuma jalqaba jedhe wantoota isaan fayyadu waan adda hin beekneef konkolaataa san wantoota isin gizee ooftan taasistan konkolaataa konkolaachisan taasisan akkas gochuudhaan miidhaan irra geessisuu danda'a. Kanaaf maal furtuu konkolaataa akka hin argan konkolaataa banaa keessatti daa'imman keenya dhiisuu hin qabnu. Kanaaf wantoota isaan miidhan daa'imman kana rakkoolee irra geessisuu danda'an jettanii yaadamu irraa daa'imman keessaa fageessuu danda'u. Fayyaa daa'imman keessanii haala kanaan daa'imman keessaa fayyaa qabaatanii yaadanis ta'e qaamanis jajjaboo ta'anii akka guddatan gochuu dandeessu. Yaadaa fi gaaffii yoo qabaattan naaf qooda. Galatoomaa.